Akkam jirtu hordoftoota keenya Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan keenya kan Oromummaaf kan obbolummaa hunda keessan akka qabu jedha. Ani Salamoon Namarraati. Guyyaa har'aa kana obboleessa koo obbo Yaayyaa wajjin jirra. Obbo Yaayyaa yeroo kee fudhattee asitti argamu keetiif hedduun si galateeffadha. Dhimmoota garaagarii tokko tokko wajjin walirratti haasofna. Tokkoffaa dhimmoonni waa'ee keessumaayyuu waa'een maree biyyoolessaa inni jedhu kuni maal fakkaata? Intended outcome isa jenna yookiin immoo wanta karoorfate wanta bakkaan ga'uu barbaade sana bakkaan ga'uudhaaf karaa inni itti adeemaa jiru kun sirriidha isa jedhu sana obbo Yaayyaa wajjin ilaalla. Akkasumas immoo biyyattiin maalitti adeemaa jirti keessaayyuu gara dinagdeetti hin ilaalle jeequmsa guddaa keessaa uummata hiyyoomaa beelli garaagarii mudataati jira. Politikaalii rakkina guddaa keessa seenuu dandeessi biyyattiin kan jedhu irratti yaaddoo guddaatu jira. Kana keessatti immoo Oromoon Oromiyaadhaa fi akkamitti ilaaluu qaba akkamitti qophaa'uu qaba isa jedhu obboleessa koo wajjin waliin ilaalla. Dhuma irratti immoo waa'ee furmaataas maal gochuu qabna isa jedhus waliin mari'anna jechaadha. Walitti dabarsaa amma isin walitti dabarsitanitti immoo muuziqaa Hacaaluu tokko waliin dhaggeeffanna. Daqiiqaa 2-3 fi nu wajjin tura. Obbo Yaayyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan Salamoon galatoomaa naaf yeroo keessaniif. Bari arguuf garaa nu bal'isee yaa waa irraanfachuuf 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 Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra Kunar alay jirra Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jagaa erga bukkeen dhagaa dabse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyakatanii Akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixaa si fudheen gulli soolixaa si fudheen dadar koolixaa si fudheen shaallaa koolixaa si fudheen shukuuteelixaa si fudheen sabbataalixaa si fudheen awwadaalixaa Shiranii isaa doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa si fudheen ajjee koolixaa si fudheen sarboo koolixaa horaa koon si lixaa si fudheen naqqambeelixaa si fudheen machaara
Faragamee Hacaaluutti hin deebinaa booddee yeroo qabaannetti deebinee saafii dhaggeeffannaa. Boraa ammas irra deebi'ee bakka nagaa Waaqayyoon dhufteen siin jedha. Bakka nagaa laate boleessa kiyyaa bakka jirtutti. Egaa Oromoon bakka garaagarii jira. Iddoo garaagarii walirraa fagaanii faca'anii jirra. Egaa haaluma nu facaase. Akkuma jirutti immoo walitti qabannee sabi keenyas nu wajjin turaan isiniin jedha. Mee gara maree biyyoolessaatti adeemnu. Maree biyyoolessaa geggeessina kan jedhu mootummaan amma jiru kuni waan garaagarii deemsisaa jira. Amma dhiyeenya kana gara Itoophiyaatti dura Oromoon olii galuu qabna. Naannoo Oromiyaatti akka Oromootti waan irratti olii galu qabaachuu qabna. Kanaaf immoo bakka buufnee maree geggeessaa jira, hawaasa geggeessaa jirra kan jedhan adeemsisaa akka isaan jiranittis quba qabda, uummati keenyas quba qaba. Haa ta'uutii maree akkaataa itti geggeessaa jiran amma dabballoota OPDOtiin yookiin immoo PP amma Oromiyaa jedhanii waamaniin kan inni geggeeffamu. Yaadni isa akka yaadaatti silaa gaarii otoo ta'ee jiru naannoo Oromiyaa kee rakkoo jiru kana rakkoo hiikuudhaa fi rakkoo nageenyaa, rakkoo beelaa, rakkoo akkaataa haala jireenyaa Oromoon keessa jiru hiikuudhaa fi silaa yaada gaariidha. Yaada bayeessaa waan deeggaramuu qabudha. Garuu akkaataa isaa itti deemaa jiran kuni mee utuu keessa gadalliten akkamitti ilaaltanii? Galatoomi obbo Salamoon gaaffii gaariidha. Waan marii jedhamu kana erga jalqabee amma ji'oota murtaa'an ga'eera. Irraa jechaatuma turre bakka adda addaatti qabxiilee gurguddaa kaasuu barbaachisu keessaa tokko waa'ee marii kanaa ilaalchise. Mariin eenyutu eenyuun waamee eenyu wajjin mari'atee maaliif kan jedhu gaaffii baay'ee murteessaa fi deebii murteessaa barbaadudha. Biyya siyaasaan wal dha'ee fi lolli waliinii yookiin immoo waliigalteen siyaasaa tokko hin jirree fi qawweedhaan bulaa jirtu akka Itoophiyaa keessatti marii otoo hin taane araaratu dursuu qaban jedhaan yeroo hundumaa. Yoo kana waliin araaramuu dandeenyee waliin jiraachuu dandeenyu ta'e rakkoo ammaatti wal nu dhabsiisan hedduutu jiranii seenaa yoo xiqqaate waggaa dhibbaa as jechuudha yoo xiqqaate. Impaayarri kun erga ijaarame qabee yeroo itti fedhii keenya wal dhaggeeffannee lammummaa wal qixxee qabaannee boona wal qixa Itoophiyummaadhaan boonnee biyya keessattis addunyaa irrattis of ibsinu hin qabnu biyya sana keessatti. Kuni riyaalitii lafarra jiru kan eenyunuu haaluu hin dandeenye kan amma immoo caalaattu dhugaan kun ifa ba'aa deemaa jiru jechuudha. Haguuguudhaaf yeroo hedduu yaalamaa dhufee sirnoonni adda addaa baalarra buusaa turanii akka waan uummanni kun fedhiidhaan waliin jiraachaa jirutti akka waan rakkoon tokkollee gidduu keenya hin jirreetti fakkeessuudhaaf sirnoonni dhufaa darban hundumtuu warri aangoo qabatan even warrummaan rakkoo kana qabatamatti beekanullee gaafa aangoon harka isaanii seenu waggaa 27 darban tokko keessatti jechuudha. Rakkoo kana irraa ol kaasanii dubbachuun barbaanne. Amma immoo daranuu gara durii sanatti deebi'ee deemaa jira. Wal dhibdeen kun bokokee iddootti dhoowurra gahaa jira. Kana keessatti mariituu hin taane wanni barbaachisu jeenuunillee araaratu barbaachisa ture. Araara waamuuf immoo onnee barbaachisaa of kenniinsa gara bal'ina outcome'insaa haa toluu haa baduu fudhachuudhaaf of qopheessuu barbaachisa jechuudha. Sirni kana of kenne immoo hin jiru akkuma beeknu. Kunis dhufee maqaa Oromootiin keessumattuu amma nagadamaa jira. Waa wayii itti qaba godhanii fakkeessaaf godhanii superficial waan ta'e tokkoon sirna kana sirna justified ta'e fakkeessanii umrii dheereffachuudhaaf waan godhamaa jirudha malee araara jedhamu sana silaa barbaachisu sana sila dhugaa jiru wal bira fidannee xarapheezaa tokko irratti finnee walii gallammoo walii galuu hin dandeenyu. Hanga ammaatti humnaan dhufneerra waliin as geenye kana booda eenyummaa keenya walii beeknee haqa ammaatti jallate sirreessinee walii fudhannee akka biyya tokkootti haaraatti siyaasa kontiraata siyaasa haaraa ijaarrannee deemuu hin dandeenye immoo gargar galuu qabna kan jedhu mari'atamuu qaba biyya sana keessatti. Kun dhokfamuu hin qabu. Kana kan barbaachisu jechuudha. Maaliif waan takka waan waloodhaan himannu hin qabnu amma political community biyya sana keessa jiru xiqqaate gara lamatti hiiku namoonni federaalistii fi unitaristii kaa'uu barbaadu. Akkasiis miti. Federaalistummaa sana iyyuu eenyutu filate?
federaalistummaadhaan buluudhaafis bar wanti walii galtu tokko jiraachuu qaba jechuudha. Hayyaa ta'u karaa walakkaa deemneeti federaalistummaadhaan waliin jiraannu federaalizimii naannummaatiin kan eenyummaa sabaa irratti hundaa'enu isuma irratti walii gallee waan hanqate guuttannee waliin jiraannu namoonni jedhanii yaalan hedduudha. Garuu isumatu jibbame isumatu abaarame jechuudha. Kanaafuu opshiniin sadaffaan as keessatti booldi ta'ee mul'achuu danda'uu qaba. Waliin jiraachuu hin dandeenyu garuu mirga qabnaa kan jedhus filannoo kana cinaa jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf kana hunda assees gochuu barbaachisa waliigaltee siyaasaa biyya sana keessatti fiduudhaaf. Kun immoo waan darbe irratti amma fakkeenyaaf waa'ee Minilik warra ol fuudhee yeroo ammaa kana faarsuu wajjin akkamitti wal taata? Dhiiga wal dhangalaafne gidduu keenya hammeenya amma kana gahutu jira. Uummata kumaan lakkaa'amu dhumee jira. Qabeenya hedduu saamamee jira. Eenyummaa sabaatu irra hojjetamee jira. Mallattoon Itoophiyummaa saba tokkoof boona pride saba birootiif immoo qaanyii ta'eeti yerootti arrafamaa jiraatame keessa dabrame jechuudha. Kanaaf isa amma jedhu kun marii jedhanii qoosan kanatu hin taane isuma dhugaa sana gadi fidanii waliin haasa'uu barbaachisa ture. Kanaaf ammoo of kennaan jiru kun jechuudha. Warra silaa of kennuuf miti kun. Wanta akkanaas kan geggeessuu qabu immoo qaama mootummaarra jiru yookiin immoo aangoo harkaa qabu tun taane qaama sadaffaa walaba kan dhiibbaa eenyuutiinuu gara fedhetti jallachuu hin dandeenye kan hundumaa ija tokkoon walqixa laalu paawarii gahaa awutooritii gahaa qabu maybe international boodii ta'uu danda'a kanaan geggeeffamuu danda'a ture jechuudha. Amma isa jedhaa jiru sanaa miti isa nuti barbaannu sana miti kan deemamaa jiru. Akkuma atu jette outcoming barbaadamu mootummaa kana amma aangoorra jiru kana bilisiginnaa umrii dheeressuudha. Kunoo mariin godhameera. Wal dhibdeen seenaa keessatti ammaatti wal nu dhabsiisaa turanii waliin haasa'ameera furameera. Kanaafis immoo suuta guuttachaa deemna. Oromoon bakka durii sana hin jiru. Amma kunoo gaafiisaas xarapheezaatti fidatee warra waliin mari'atee hin beekne wajjiniin amma waliin mari'ateera jedhamee nyaatteettaa jedhanii maqaa baasuudhaaf Oromoo. Eenyutu Oromoo irraa bakka bu'ee waan kana geggeessaadha amma gaaffii. Eenyu? Uummanni tokko hajaallatamu hajibbamu humna siyaasaa ittiin wakkalamu yookiin bakka bu'u qaba. Uummanni necessarily vootii isaatiin sagalee kennatee qaama sana filate jechuu miti. Sana yoo carraa argate ni godha. Haala carraan argatiin keessatti ammoo dhaaba siyaasaa fedhii uummata sanaa calaqqisutu jira. Uummatoota addunyaa hundaafuu jechuudha. Oromoon dhaaba siyaasaa akkasii qaba. Dhaaba siyaasaa tokko qofa miti lamas qabaachuu danda'a sadis qabaachuu danda'a. Garuu dhaaba seenaa keessatti yeroo dheeraadhaaf intarastii Oromootiif wareegama qaalii kaffalaa dhufe as ga'ee ammallee wareegama baay'ee addaa ta'e kaffalaa jiru jira kan dagatamaa jiru adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Har'a adda bilisummaa Oromoo maal keessa jiraayyii Oromoo bakka bu'ee eenyu Oromoo bakka bu'ee marii kanaa kana geggeessa. Adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf rakkoosaa rakkoo kana keessa jira yoo jenne dhaabni biraa Oromoo bakka bu'ee waan kana geggeessan haa jennu fakkeenyaaf KFO'n dhaaba intarastii Oromootiif falmudha. Garuu KFO'dhumti sunuyyuu hammam tokko humna gahaadhaan waan itti amanuun waan kana keessatti qooda fudhatee geggeeffamu hirmaachuu danda'a kan jedhu yoo ilaalte waan fakkaatu miti. Hundumaa ilaalaara. So gabaabaatti fi gabaabsuudhaaf dhaabni siyaasaa Oromoo yookiin immoo dhaabonni siyaasaa intarastii uummata isaanii bakka bu'an Oromoodha. Haala keessa hin jirre keessatti OPDO'n ana qofatu Oromoof dhalate ana qofatu waan Oromoo dubbachuu qaba jedhanii kaleessas waggaa 27 ergamtummaan dabarsanii fi hacuuccaa uummata Oromoo irratti geessisaa turan sana amma riniiwu godhanii ammas sirna biraa keessatti ammoo nu malee Oromoodhaaf kan dhalate hin jiru. Nu malee kan Oromoo ripireezent godhee dantaa Oromoo seenaa Oromoo dubbachuu danda'uu fi irraa fudhatamuu qabu hin jiru jechaa jiran jechuudha. Dhaabonni dhugaan dhugatti fedhii Oromoo bakka bu'an keessattuu adda bilisummaa Oromoo cubbuu guddaatu irratti hojjetamaa jira. Cubbuu seenaan dhiifaman goone yakka seenaan dhiifaman goone guddaatu dhaaba kanarratti
hojjetamaa jira jechuudha. Hogganoonni isaa mana hidhaa keessatti erga qabamanii waggaa 2-3 gaara baay'een isaanii jechuudha. Dhukkubsatanii wal'aansa dhorkamaa jiran. Hayyu dureen dhaaba kanaa kan gaafa dargaggummaa isaatii ijoollummaa isaatiirraa qabee qabsoo malee jireenya biraa hin beekne qabsoo hadhaawaa uummata kanaa kana waggaa hedduu waggaa dheeraadhaaf milkii tokko malee amma ammaatti lafarra gangalataa dhufee as ga'e kana jiraachisuudhaaf nama wareegama kaffale har'a eessa jira Hayyu dureen? Namni ajandaa godhe waa isaa dubbataa jiru nama meeqa? Maaliif godhame kun? What is the intention? Eenyuun dhiibuuf nama tokko Daawud Ibsaa dhiibuuf miti. Abaawoo yeroo jedhamu miseensa dhaaba kanaa qofa dhiibuuf miti. Uummata Oromootiif akeekni isaa guddaan kanatu nuuf galuu qabaa jechuudha. Kanaafuu mariin jedhamu marii Oromoon keessa jirudha jedheen fudhadhan akka mataa kootitti. Marii Oromoon keessa jirudha. Kan Oromoon waan barbaadu keessatti dubbatee warra itti dubbachuu qabu sanaan wajjiniin challenge wal godhee waan murteessuu barbaadu diil godhu sana ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan warra haqaan kaleessa Oromoof jecha qabsoo uummata kana dukkana keessaa baafna jedhee hundeedhaan ijaaramee takkaa uummata kana otoo hin ganin takkaa kaayyoo uummata kanarraa otoo hin jallatin bu'aa bahii qabsoo meeqa qaxxaamuranii as gahantu hireen isaanii hidhaaf ajjechaa ta'ee ukkaamsaa ta'ee jira yeroo ammaa kanatti. Bakka kun jirutti bakka intarastii uummata Oromoodhaa qaamni calaqqisu tokko marginalized ta'ee jiru keessatti uummata Oromoo bakka bu'ee anatu mari'ata qaamni jedhu eenyutu mooraalii qaba. Kana jechuudha. Kanaafuu mariin kun wama fedheenuu ta'u jechuudha. Faayidaa Oromoodhaa achirratti calaqqisee wanni gochuu hin danda'u. Tokkoffaa qaamni kana bakka bu'u waan hin jirreef, lammaffaa immoo qaamumti waan kana geggeessaa jirus qaama mootummaati. Qaamni walabaa keessa hin jiru. Kaayyoon isaas immoo umurii sirna kanaa dheeressu fedhiin Oromoo yookiin immoo humni qabsoo Oromoodhaa akka ol guddataa deemutu hin taane akka ukkaanfamaa biyyoon irra deebi'aa deemu taasisuudha malee isa Oromoon barbaadu sanaa miti jechuudha. Mariisa ta'u araarri biyya kanatti keessatti gaggeeffamaa. Baay'ee gaarii galatoomii obboleessa kiyyaa. Mee achirratti naqa takka yeroo taa'ee maaluma jarri kun maal hojjetu jedhee yeroo yaadu state of mindin OPDO eessa maal kan isaan yaadanii waa'ee maraatummaa yookiin dhukkuba sammuutu hin ta'ini maaluma wanti isaan yaadan Oromoodhumaaf hojjuu isaan qaban maayinni exactly Oromiyaaf hojjuu isaan qaban maayinni Oromoon akkamitti kan guddatu maal ilaalchi isaan qaban Oromoodhaaf isa jedhu Oromoon bilisoomeera amma biyyattii kana nutu bulchaa jirra jechuudha darbee Oromoodhaaf hojjuu isaan qaban maali isa jedhu sana na gaafatte ani yeroo baay'ee namoonni gaaffii deebii guddaa yookiin immoo deebii gaarii naa deebisan yookiin immoo olii isaanii jiroo isaan walgahii irratti warri OPDO isaanis dhageessin beeku. Isa kanatu exactly mariin kun eessatti deemaa jira isa jedhu silaa determine godha gara sanatti kan inni geessaa jiru. Amma innaa ilaalte walgahii kana innaa ilaaltu eewu kan walgahii kana irratti yeroo hundaa qooda fudhatu eewu fa'i isaan. Fakkeenyaaf obboleen Coofa'ii isaan kun warra adda bilisummaa Oromoo keessaa duraan dhiisanii deemanii isaan yeroo hundaa walgahii geggeessu. Yookiin immoo warra abaawoo keessaatii babbaqatanii galanii hojii mootummaan horii hojii kenneeftu walgahii geggeessa. Yookiin immoo warra OPDO even Shimallis wajjin jiran warra kanatu walgahii geggeessa jedhame. Warrumti dhugumaan PP original jedhamanii sirrumatti PP keessa jiranii walgahii sana irratti hin argitu. Kan walgahii kana geggeessu warra abaawoo keessaa gananii abaawoo baqatanii OPDOtti galanidha. Innaa teessee ilaaltu. Maaliif isaan kun filatamanii? Maaliif yeroo hundaa isaan kun geggeessu? Akeekisaa maali? Jettee na yaaddu waan baay'ee si yaachisuu danda'a. Mee eeriyaa kanarra mee akkamittiin ilaaltan? Waa qabxii barbaachisaadha kaafte beektaa. Waan nuti taajjabde kanaan illee taajjabeera waanuma uummanni argaa jiru dubbatte. Kuni kaayyoon isaa guddaan akka naa galutti kunoo warri afaan qabsoo jettanu sana dubbatus as keessa jira. Warri dhaaba kana kaleessa hundeessuu keessaa qooda qabu asuma nu wajjin jira. Warri abaawoo keessatti fiigar ta'anii mul'ataa bahan miidiyaa irraa qabaa nagadhiisaa jedhaa bahan hundi kunoo asumarra jiru. Namni hafe hin jiru. Kanaafuu mariin kuni marii Oromoon keessa jiru kan jedhu ergaan isaa guddaa. Marii Oromoon keessa jiru uummata Oromootiin achiin baqatinaati
mariidha jennee waan nuti geggeessaa jirru kana qeebalaa fudhadhaa outcome isaas qabsaa'ota keenyatu murteesseedhaati fudhadhaadha. Ergaa kana dabarsuuf jara kana fuuldura qabu kaameeraa dura jechuudha. Garuu paawarii guddaa eenyutu qaba? Eenyutu waan murteessaa achi keessatti kan jedhu ifaadha. Jarri kun amma maal qabu mee? Maa'in namoonni maqaa dhodhoofte kun amma aangoon isaan qaban waan sirna sana keessatti. Aangoodhuma hiika qabu tokko qabu achi keessatti. Ergamummaa jechuutti nu dhibellee gorsitu maal maqaa miidhagaatti maxxansanii garuu ergachaa ni jiru. Beektaa OPDOota ergachaa jira. Kuni beektaa qaanyiidha akka jaallan qabsoo kaleessa waliin dabarsineetti anaaf baay'een isaanii tarii hangafa kootii gurguddaan gariin isaanii warra qabsoo kana ijoollummaa irraa qabnee isaan laalaayyuu itti seenne jechuudha. Fakkeenya isaanii fudhannee haqa dubbachuudhaaf. Har'a bakka dogoggoraa jiraatanullee kaleessa maqaan isaanii gaarii ture qabsoo keessatti. Anamma waa'ee individuaalotaa dubbachuu hin barbaadu garuu maaliif namoota kana fuuldura qabuu isatti jettu sanaaf barbaachisaadha waan kana dubbachuun. Jarri kun amma ulfinayyuu argachaa hin jiran qabsoo Oromootiif kaleessa godhaa turan sana keessatti kabajaa guddaa qaban sana har'a qabu jettee yoo gaafatte an qabu jedhee hubadhu akka mataa kootiitti. Maaliif jennaan daandii dhugaa daandii yoo dubbatan wareegama nama kafalchiisu itti rakkatanillee maqaan isaa immoo nama kabajsiisu sanarraa maqanii har'aaf sadoo ta'uu danda'a har'aaf mana wayii kennuufii danda'u makiinaa wayii kennuufii danda'u ta'a kun isaan hin madaalu beektaa dantaa xixiqqoon akkanaa kun isaan hin madaalu isaan kan madaalu jaalala uummataati waa hunda caala jaalala uummata Oromooti uummata Oromoo ijoollummaa irraa qabanii kaayyoo isaatiif qabsaa turan sanatu onnee isaanii keessa jiraachuu sanatu waa hunda caalaaf malee isee waan saantimaan bitamu waan maallaqaan bitatamu kana uummanni Oromootu abbaa biyyaa ta'ee waan akkanaatiin miti kan isaan kiifamuu qaban yookiin immoo isaaniif kan malu galatni isaaniif malu kanan turre jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbatanii bakka dhugaan jirtu dubbatanii wareegama barbaachiftu kafalanii uummata ofii keessaa laphee uummata ofii keessaa iddoo qabaachuu sanatu caalaaf ture jechuudha. So wanni jarjaroota kana fuuldura fidamuu fi jaruma dubbachiisanuu fi akka waan isaan kun artara guddaa ta'an achi keessatti akka waan isaan murteessuu danda'an tokkotti akka waan uummanni Oromoodhaa ammallee fedhiinsaa dhagahamaa fi jiru tokkotti maqaa kaleessaatiin irra nagadamaa jira jechuudha. Yeroo kun ta'utti ammoo qabsaa'onni didanii kaayyoo irratti cichan maal godhamaa jiru kan jedhu dhaga'ama. Ilaalamma otoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo isa ta'u kaafaa'oon isa ta'anu jibbi amma kana ga'u jararra hin jiraatu ta'e hogganoonni adda bilisummaa Oromoo hin hidhamanu ta'e hayyudureen adda bilisummaa Oromoos akkuma hayyudurummaa isaadhaa aangoo qabu aangoo dhaaba isaa hogganuu qabu sanaan waan hojjetamuu qabu hunda hojjetee mul'achuu fi impaaktii uumuu biyya sana keessatti danda'u yoo ta'e jarri kun ba'anii dubbatan rakkoon qabu. Fedhii isaaniiti gara fedhan goruun sa'aatii barbaadanitti ilma namaa dhokkuun hin danda'amu. Kaleessas fedhii isaaniitiin qabsoo geggeessaa turan. Nama meeqa kuma meeqaafuu fakkeenya ta'aniiru. Har'a immoo fedhii isaaniitiin gara kanaan ta'u gara kanaa wayya jedhan ookee. Adeeman akkas ookee. Garuu ammas warri kaayyoo dhugaarratti cichee hoo maaf moggeeffamedha gaaffii guddaa. Yoo isaaniin moggeeffaman ta'e ani waa takka rakkoon qabu namoota maqaa dhodhoofnu kana arguun wal cinaatti arguun rakkoon qabu waa tokko. Kaleessas dhaaba adda addaatti ba'amee ala kana keessatti wal faallessuun inuma ture. Fuuldura dhaabbachuun inuma ture. Kan keessaa dhugaa ta'e garuu ol ba'e. Ammas uummata duratti abbaan fedhe gara fedhe goree haa dubbatu. Garuu tokko maa dhiibamee bosonatti gala, maa dhiibamee mana hidhaa keessatti qabamee dhukkubsatee wal'aansa dhorkama, mana keessatti maa ukkaamamee hidhama. Inni tokko gaddifamee miidiyaa dura taa'u. Kanaafuu jarri keenya otoo beekanii Oromoo qoqqooduu kanaan bu'aan dhufu Oromoof akka hin jirre dhugaa kana waan haala nuti ilaanatti hin fakkaatu. Qabsaa'ota Oromoodhaa kaleessas galata qaban har'a immoo gara biraa goranii deemaa jiran kana fi warra qabsoo dhugaa irratti ammas cichee jiru gidduutti qoqqoodama uumuuf walitti hadheessuuf raadikaalaayiz walitti gochuuf poolaraayis gochuudhaaf
duydaaf garaa walitti godhanii akka eliitiin Oromoodhaa walitti dhufee yaada cunqoo yaada ititaa ta'e tokko gadi baasuu hin dandeenyetti akka kanatti deemamaa jira jechuudha. Kanaafuu OPDO'n warri dhugaa, PP'n warri dhugaadhaa beeknu sun isaan yoo dhufan namni irraa waan takka bitu warri xiqqoonumallee gurratti kennu akka hin jirre waan beekanuuf jara maqaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti maqaa tolfatanii beekamaa turan kana yoo miidiyaatti finne qalbii namaa hawachuu dandeenya. Oromoo burjaajessuu dandeenya. Garaasaa hiruu dandeenya kan jedhudha ergaansa akkanaa galutti. Hayya gaarii boleessa kiyyamee achumaan gaaffii kana si gaafadhee isa finna toopikii kana finna. Inumaayyuu itti galmuma maree kanaaf lafuma itti galchuu barbaadan iyyuu sirriitti clear anaaf naan gallem fakkeenyaaf obboleencoo inni gadda amma waa'ee obboleencoo yeroo kaasu waa'ee isaanii haasa'uudhaan miti kontentii isaan haasa'an maayinni eetti geessaa jira akkamitti hubanna jedhu sana ilaaluudhaaf. Amma fakkeenyaaf achirratti waan isaan dhiyeessan tokko Itoophiyaan humnaan ijaaramte humnaan ammas tiffamaa jirti jedhaniitu haasa'u jechuudha. Yaaduma biyyattii sana keessatti mootummaa kanaa wajjin hojjechaa ijaaranii jiru kontiraarektii waan ol godhuudha wanti isaan haasa'an tokko. Karaa tokko immoo teessee ilaalte Oromoon waggaa 2015 kaasee tokkummaa isaan argee walii dirmachuu isaan argee walii dirmanna akkasiiti kan barbaannu. Yes, true. Dabarsanii immoo isa kana gara Itoophiyaatti transition gochuu barbaadaniitu Itoophiyaa keessattis kan nuti barbaannu waan akkasiiti. Fakkeenya kan isaan kaasan tokko Tigraayitti gara kaabaatti uummati Oromoo, uummati Beneeshaangul maal kuni waliin dirmachuun walii yaaduuf walii dirmachuu agarsiisaa jiran. Achi keessatti maal agarsiisanii dhaqanii Tigraayin immoo Itoophiyaa keessaa baasaniitu Tigraayitti duuluun immoo sirrii ta'ee argan. Argina achi keessatti. Haasama obboleencoo keessatti iyyuu wanta kontiraarektii godhachaa. Gara Oromootti immoo deebisanii waliin mari'annee saba keenya wajjin haasofne saba keenyatu murteessaa jedhaniitu immoo haasa'u. Federaalizimiitti dhiyeessine sabi keenya murteessuu jedhanii haasa'u. Garuu maali kan isaan exactly barbaadan? Yoo nagaadha ta'e Oromiyaa keessatti har'a nagaa dhabdee Oromoon haati Oromoo ijoollee ishee baaftee gashuu hin dandeessu. Manni qotee bulaa gubataa jira. Haati ijoollee utuu dhaabattu ijoollee ishee fuulduratti ajjeesaa jiru. Mana hidhaatti jalaa guuraa jiru. Hiyyumni immoo gara itti qabanii jiru. Korraapshiniin biyya balleesseera salleetti dhufna jira. Kana hundumaa Oromoodhaaf nagaa kennuu barbaadatu jedhani silaatiisa sila jettetti fakkeenyaaf waa'ee araaraati jettu sana adda bilisummaa Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo this is the main actors. Ragaa biyya Oromiyaa keessa dhiisii biyya Itoophiyaa keessatti jarreen kun qooda fudhatan taasisan nagaan jiraachuu hin danda'u biyya sana keessa. Kun beekamaadha. Isa kana ignore godhanii otuu dhuguma nagaa Oromoo barbaadu ta'e silaa isaanii participate gochiisu. Garuu isaaniin gochuu dhiisuun isaanii kuni Oromoodhaaf waan isaan waa bu'uura kaa'uu akka isaan hin barbaadne yookiin immoo ittuma galma waan yaadanii iyyuu objektiivii tokko iyyuu akka isaan hin qabne agarsiisaa kan jiran jiru. Akkamitti ilaalame? Fakkeenya bareedaadha. Waan sanaanis argeera. Ilaa namoota keenya achi keessa jiran sana akkitti understand goote sirriidha. Anis kanuman arge. Akka isaan qalbii guutuudhaan waan sana keessa hin jirree fi wayiin dhiibamanii achi keessa taa'anii sammuun isaanii garuu gamaa gamana deemaa jiru wayii tokko sirriitti irraa mul'ata jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan qawweedhaan ijaaramtee qawweedhaan tikfamaatti ergaan jedhu guddaadha barbaay'ee. Kuni baay'ee kontiraarektii godha mootummaa sana. Baay'ee. Kana kan fudhate hin jiru mootummaa dhufee aangoo qabate biyya sanaa keessatti uummanni Itoophiyaa jaalalaan waliin jiraataa odeessuurraa kan hafe qawweedhaan ijaaramtee qawweedhaan tiksaa jirra jedhee sirni dubbatu hin jiru. Qawweedhaan tiksaa jira walitti qabee jedhee hin dubbatu. Hin beeka keessa isaatti garuu akka tiksaa jiru akkas godhe. Fakkeenyaaf mallas qabatamitti beeka kana. Garuu uummanni eenyutu wal dhabeeti araaramaa jedhee immoo dubbata miidiyaa irratti. Kun egaa aangoon ammatti harka keenya jira waan ta'eef waa'ee araaraa amma dhimma keenyaa miti amma aangoon nurka jirutti abbaan barbaadde hawwacitu rakkoo hin qabnudha. Garuu akka dhibdeen guddaan lafa kana jala jiru qabatamatti beeka warri Tigraay jechuudha. Warra Amaaraas inuma beeku. Humnaan akka kaleessa jaaran vaayira sana uummata ciisanyaa jedhanii uummata kaan uummata sabboordineet godhanii uummatoota kaan akka ittiin deemaa jiran bireechanii beeku. Kanaafarra laalatu wanni ta'an yeroo sabboonummaan Oromoo jabaataa deemu jechuudha. Kanaaf waan self contradiction akkasii kana yeroo dubbatan akka
sammuun isaanii walabummaadhaan waan keessa jiru sanatti amanee hin jirre sirriitti ifatti mul'ata. I don't know. Akkamitti akka iddoo sana jiraatamee fayyaa argatamee jiraatamu naan galu beektaa yeroo akkas ta'u. Ulfaataadha baay'ee kun amma bakka sana yeroo buuftee ilaaltu baay'ee jabaadha. Hedduu nama nyaata mataa namaa keessa hedduu nama qorqa. Akka dhugaarra hin jirre beekaa jiru jechuudha. Aangoo mootummaa sanaa jijjiirsisuu yookiin immoo dhiibbaa irratti godhanii gara silaa barbaadan tuma dhugaatti onnee isaanii keessa jiru sanatti geessuudhaaf humna akka hin qabne waan beekamuuf jecha takka dhugaan afaanii baha garuu waan sana deebisanii sirreessuuf jecha waan mootummaa sana gammachiisu wayitummoo dubbatamu fakkeenyaaf waan amma duulamma jettu sana fakkeenyaaf fi waan qabsoo Oromoo namarra jiru kana bishaanitti naquu kana. Kun amma irra dibuudhaaf wantatti dhugaa sana dibuudhaaf akkam booda dubbiitti hin taaneef natti fakkaata. Kanaaf ilaa ani hin beekon an gammachuu guutuu qabu jedheen yaadu namoonni qabsoo keenya keessa turanii fi amma achi ba'anii gara sana goranii achirraa dubbataa jiran kun rakkoo isaan keessa jiran bal'inaan dubbachuudhaaf wanni gahaas informationii gahaas hin qabu garuu waan haasaa isaaniirraa natti mul'atu dhugaadhaaf kijibatu jalaa wal makeeti rakkachaa jiran iddoo sana ta'anii sirreeffachuu hin danda'an. Takka harka diinaa harka warra abbaa baraa keessa bu'aniiru waan ta'eef yoo achirraa xiqqoo jallachuu barbaadu ni dhaaman jechuudha. Takka seenaniiru harka. Kanaafuu otoo kee humni Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa gara injifannootti dhiyaatee dhiibbaa murteessaa tokko godhee wanni jedhe waan isaan jechuu deeman hin dhageenya ture jechuudha. Kanaaf amma haala amma keessa jiramu kana keessatti kana jechuudha. Intenshinii OPDO jettu sana OPDO'n yoomuu taanaan intenshiiniin isaanii faallaa uummata Oromoo akka ta'e mirkaneessaniiru. Gahaatti nuu mirkaneessaniiru. Kaleessa wayyaanee jalatti qabamanii dhiibamanii dantaadhaan bitamaniiti uummata Oromoo sobaa turanii ajjechisaatii isiisisaa turanii dantaasaa dhiibaa turanii kan jedhu sana 2018 irratti irraa haqamuuf yeroo yaalametu ture jechuudha. Amma dhugaattis deebi'anii mataan irraa cabee diinni guddaan irraa buunaan dhiifama gaafatanii deebi'anii Oromoo keessatti rakkoo guddaa uume wanti sun jechuudha. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti hin beekta. Rakkoo guddaa qoqqoodama guddaa gidduu keenyatti uume. Balaa sanarraa ammallee hin fayyin jirra jechuudha. Sababnis balaan sun dhalateef maalni akkamitti OPDO understand goona isa jedhu irratti garaagarummaa dhalate. How to understand OPDO? Namni ilaalcha tokko waliin qabate hin jiru kanarratti. Gariin OPDO'n abadan dhiqamtu sin qulqullooftu ishidhuma kaleessaati. Because kaayyoon ishiin dhaabbattee fi faayidaa Oromoo dura dhaabbachuuf diinaaf ergamuu fi kan jedhu irratti warra cicci jira. Warra lakki jijjiiramaarti obboleeyyan keenyaati. Hin alagoomsinu achin dhiibnu. Mee suutuma suuta asaa harkifnu. Warra jedhetu immoo jira. Warra immoo guutummaatti dhaqeetuma itti makametu jira. Gara sadittan qodee dhaala jechuudha. Asirratti hiriira jiru. Warri gidduu kanatti rakkachaa ture sun Oromoodha. Maalis yoo ta'e obbolaa keenya kaleessa tarii dantaadhaan gowwoomfamanii dhiibamanii yookiin sossobamanii waan sana keessa seenanii amma immoo yoo dhiifama gaafatanii dhufan qabsoo keenyaaf liabilitii hin ta'anu waanuma dabalataa wayitu nuu ta'u malee asseetii nuu ta'u malee ba'aa dabalataa nutti hin ta'anu. Kanaafuu waan keenya alagaayyuu firoonfachuudhaaf tattaafanna. Dhiiga keenya obboloota keenya warra kaleessa karaa badee har'a dhiifama gaafatee deebi'e immoo qabsoo keenyaaf humna dabalataa taasifanna kan jedhu yaadni jedhu suni yaada deemee booda qileetti nu naqatee argame jechuudha. Oromummaaf yaaduun firooma Oromummaatiif dursa kennuun OPDO'dhaaf garaa bal'achuu fidde. OPDO'dhaaf yeroo garaa bal'annu immoo akka jaldeessaa fudhatanii qileetti nuun galan jechuudha. Nuti amma jararraa eeguutti seenne gariin keenya yeroo kun ta'u qabsoon inni dhugaadhaa akka dhaamaa deemu dhiibbaa yookiin immoo qooda taphate qaba jechuudha wanti kun. Amma deemee dhufee bakka jirru kanarraan nu ga'e jechuudha. Kanaaf baay'ee dogoggora guddaayyuu kan nu naqe akkatti OPDO laallu irratti rakkoon akka ture yookiin immoo
waan achirraa calaqqisaa ture sana baay'een keenya amannee itti harka kennachuurraa kan ka'e jechuudha. Warri itti galee dhibbatti itti galee ammas kunoo waan isaan godhaa jiran argaa jirra. Warri gamaa gamana waan kana harkifnee walitti firoomsina qabsoo kanaaf dabalata ta'a humna dabalataa ta'a malee jechuurraa positive intention irraa jechuudha. Waan sanatti akkasitti ilaalaa ture maayyii irratti shawwadamee jechuudha. Kanaafuu fedhiin OPDO eessa yoo jennee ilaalle kaleessa fedhiin isaanii maal akka ture arra justify godhaa jiran. Kaleessas gaafa TPLF wajjiniin turan fedhiin isaanii Oromoo qaqqabanii humna Oromoo ol ba'u jabaa Oromoo ol ba'u hunda nyaatanii balleessanii ofii jabaa ta'anii bakka bu'aa Oromoo of godhanii aangoorra bara baraan jiraachuu akka ta'e kaleessa humnaan qabamanii tun taane fedhii isaaniitiin waa hunda hojjechaa turan Oromoo irratti yakka raawwachaa turan kan jedhu sana amma kunoo waggoota 3 arfan kana keessa justify nu godhaa jiran jechuudha. Maaliif jennaan humni guddaan kaleessa isaanii ergamtuu isaati jedhamanii itti abaaramaa ba'an sun itti arraffamaa ba'an sun har'a mataa isaanii irra hin jiru. Ofii isaaniitti barbaadan immoo diina biraatti dhaqanii galanii jalatti deemaa jiran jechuudha. Jalatti deemaa jiran har'as argaa jirra boodatti dhufuu dandeenya ta'a. Waan biyyi sun ta'aa jirtu eenyutu biyya sana raan godhaa jira waa hundaan economically, politically, everything. Yoo jennee ilaalle foreign policy biyya sana eenyutu tumaa jira. Kana hunda yoo ilaalle ammas qoonni isaanii naannee ofiif abbaa baraatu ofiin jedhu malee ofiif biyya kana nutu bulchaa jira ofiin jedhanii ammas Oromoo gowwoomsu malee arras ergamni kaayyoonni qoonni isaan taphachaa jiran qooda ergamtummaatii ala miti jechuudha. Ergamtummaa fedhiin dirqamaan qabamee ergamuutu hin taane fedhiin kaleessas diinaan nama biraaf ergamanii baran arrammoo eenyuuf ergamu. Boris tarii kun yoo irraa bu'e qaama sadaffaa biraa barbaadanii ergamuuf irraa duubatti warra jedhu natti fakkaata. All right. So mee isattaa nuti dabarraa asumaan kana qabannee waan utuu haatuutti fufnee haasofne waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sa'aatii keenya achiin akka deemnutti inni taanu waa'ee dinagdeeti. Har'a dinagdee Oromoon keessa jiru innaa ilaalte haala Oromoon keessa jiru innaa ilaalte baay'ee jeequmsa guddaadha. Haala rakkoo nageenyaas akka dinagdeetti ilaaluu hin danda'ama karaa tokko tokkoon wanticha ol qabataadha waan ta'eef. Minaan gidduu kana waa'ee zayitii agarteetta yoo ta'e zayitiin birrii 1,000 galee jedhamee waan baay'ee haasa'ame. Naannoo Amaaraatti birrii 400 gurguramaa jira. Namicha sooressu sana zayitiichitti gashee achitti gurgura. Naannoo Oromoo garuu birrii 1,000 kan inni itti jiru. Zayitii qofa miti gaa uummati Oromoo har'a waan nyaatee bulu dhabee halkan kana waan nyaatee bulu iyyuu hin qabu. Isa borii yaaduu dhiisiti. Ani obbo Raayyaadhaa fi Raayyaadhaaf yaadee Raayyaan mirga isaatu miidhamee yookiin immoo rakkinatu maatii isaarra kan ga'ee jedhee isaa dubbachuu dhiisiti. Ofii kootiif iyyuu waan nyaatee bulu hin qabu har'a Oromoon jedhee sadarkaa yaadurra jira jechaadha. Kanaaf inni har'a Oromoon amma yeroo Wallaggatti namni ajjeefamee manni gubatu inni Arsii inni Baalee dirmachuu yeroo inni dadhabutu jira. Inni har'a yeroo inni durbachuu dadhabu inni Wallaggaa isaan sanaaf dirmachuu yeroo inni dadhabu jira. Uummati kana hundumaa rakkina keetti xaxamee rakkataatu jira jechaadha. Karaan nageenyaa, karaan dinagdee, karaa waa garaa gariitiin. Inni kuni wanti baay'ee na yaaddessuma inni uummata kana hawaasa kana gara kamitti oofaa jira. Namoonni even almost Oromiyaa keessaa Oromiyaan almost failed state kan jedhanii kan yaadan jiru. Amma gidduu kana wanta ilaalu tokko political stability index kan jedhan 2020 kan bahe 2021 illee ganaadha. Itoophiyaan negative 1.74 kan isheen irra jirtu. Kun jechuun maal jechuudha? Biyyoota 194 ilaalaman keessaati 181 farra kan isheen jirtu. Kun jechuun biyya rakkina siyaasaatiin mootummaa galagalchamu yookiin immoo jeequmsi garaagarii biyyeenni atattamaan irratti ta'uu keessatti top 10 warra jiran keessaati jechaadha Itoophiyaan kan isheen jirtu. Kun hawaasa keenya garamitti oofuu danda'a? Qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa inni qabaachuu danda'u maali? Inni jedhu gaaffiidha jechaadha. Mee akkamitti ilaalla? Dhugaadha. Almost failed state Itoophiyaan jechuudhaaf yeroo ammaa kana ulaagaalee failed state sana waan guuttattee jirtu natti fakkaata. Wal waraansii biyya sana keessatti deemaa jiru gurguddaan lamaan kan kaabaatii fi kan Oromiyaa mataan isaa gahaadha jechuudha. Fi qaamni aangoorra jiru kan handil gochuu
dadhabee rakkoo kana furmaatatti gochuu dadhabee gara qoqqoodamaatti caalaatti dhiibaa deemaa jiraachuu fi atamma riipoortii 2020 kan argatte malee otoo 21 bahee apdeet ta'ee wanti kuni sana caalaa worse akka inni ta'u beekamaadha. Baheenni onni kana jechuudha riipoortii kana. Maaliif jennaan yeroo sanaa as developmentiin sanaa as jiru kan caalaa nama rifachiisu malee kan waa wayyaawee argine tokko miti jechuudha. Egaa waan ikoonomii murteessaadha. Infleeshiniin lafumaa ka'eeyyuu rivoluushinii uumuu danda'a. Biyyoota baay'ee keessatti jijjiirama siyaasaa beekamaa fideennaan argameera. Afrikaadhuma keessattuu gara kaaba Afrikaa kanatti wanta akkanaa kun yeroo baay'ee mul'ateera. Ollaadhuma keenya Suudaan kanatti illee gatiirumti daabboo xiqqoo tokko qaalee jedhameeti protestiin guddaan gara warraaqsaatti jijjiiramee ture. Booda furmaan argamnaan deebi'ee immoo konteen godhame ni jira jechuudha. Egaa amma kan Itoophiyaa kana sadarkaan inni ammarra jiru yaaddessaadha. Maanni wanti kanaan isa gahee immoo jenne shiruma politikaa keessatti godhamaa jiru kanatu gara ikoonomiitiin gara gabaatiinis bu'aasaa agarsiisaa jira jechuudha. Eenyutu biyya kanaan deemaa jira, eenyutu biyya kana oofaa jira kan jedhuu fi waan politikaa keessatti gaaffiilee gurguddaa politikaa keessatti gaafannuu fi karaa calaqqee gabaatiin immoo deebii isaa argaa jirra jechuudha. Kanaaf amma fakkeenya waa'een zayitii kun ishuu laafaa miti. Insidentii yeroo tokkotti dubbatamee dhaabbatus natti hin fakkaatu waan babal'ataa deemuun se'a. Zayitii qofa irratti murtaa'u horiizontaalii warroota kaan oomishaalee meeshaalee bibbiroottis daddabalataa babal'ataa akka deemuu danda'u tilmaamamaa jira. Zayitii irraa yoo jalqabne zayitiin monopooliidhaan kan qabamee ture abbootii qabeenyaa saba tokkorraa bahaniidhaan nama lama wayitiin fakkaata. Kun ta'ee jedhame godhame akkaataatti maallaqa baankii irraa zarafanii fudhatan doolaara biliyoona 5 reefu ol gaafachuu jalqabaa jiru jechuudha. Doolaara biliyoona 5 warshaan tokko ijaarame. Warshaan lama ijaarame jedhama. Balaayilee Kindee fi namicha kaan tokko biliyoona 5 fudhatan waan jedhamu riipoortiin akkasii bahaa jira jechuudha. Kana keessatti amma ol gaafachuu jalqabdeetti jirri. Akkas godhamee maallaqni sun maalirra oole kan jedhu ammallee deebii ifaan arganne jechuudha. Warshaan biliyoona 5 miti maybe biliyoona 1 ijaarame fedhii zayitii uummata biyya sanaadhaa guutuu akkamitti hanqata. Odoo warshaan akkasiin ijaaramin dura takka rakkoon zayitii biyya sana keessatti mul'atee beekaa? Addatti bahee akkana mul'atee beekaa? Kana kan uummanni gaafachuu qabu. So, kuni politically motivated crisisdha malee waan ofii isaatiif rakkoon dinagdee qofti fidee miti jechuudha. Rakkoon dinagdee ofii isaatii dhalachuudhaafis immoo haalli akka gaariitti peefdi ta'ee jira. Waraanni amma ammaatti gaggeeffamaa jiru kun maallaqa biyya sanaa nyaatee fixeera. Doolaara biliiyoonotaan lakkaa'amutu daaraa ta'e waggoota lamaan kana keessatti lamaan sadan kana keessatti hedduudha. So horiin kun hundi otoo gara misoomaatti deebi'ee otoo gara dimaandii uummataa guutuutti deebi'ee rakkoon akkanaa kun hin dhalatu ture jechuudha. Otoo biyyi nagaadha taate otoo wal dhabdeen siyaasaa hin jiru ta'e agartee deemee dubbiin eessatti nu galchaara waan jalqabarraa dhufne eessatti nu galchaara. Rakkoo siyaasaa biyya sanaa furuu diddaadhaaf gaaffii siyaasaa jajjabaa dhiyaatu diduudhaaf ignoor gochuuf jecha karaan jarri deeman kun amma firii isaasaan nyaachisuu jalqabeera jechuudha. Garuu kan si gaddisiisu hiyyeessa kan miidhamu yeroo hundumaa. Zayitii naqaala'u, daabboo naqaala'u, wanti fedhe yoo qaalee kan miidhamu hiyyeessa malee jarri saamee nyaata qabeenya uummataa fidanii irraa saamanii nyaachuu danda'u isaa barbaadanitti. Isa baankii jiru gadi fuudhanii nyaachuu danda'u namni isaan gaafatu hin jiru. Garuu hiyyeessatu miidhama. So hiyyeessa miidhama furmaanni isaa maalidha gaaffii? Furmaanni biraa maaltu jira? Kana qabsoo malee waan akka furmaanni biraan jiru. Qabsoo yeroo jennu garuu maanni qawwee hidhatanii dhaqanii qabsaa'uu qofa miti. Amma uummanni fakkeenyaa yeroo akkanaa kana cal jedhee dhaggeeffachuun barbaachisaa miti jechuudha. Biyya kamittuu takkaa mul'atee hin beeku wanta akkanaa. Biyya mootummaa tokkoon bultu jalatti
naannoo tokko keessatti zayitiin 400-500 itti gurgurama yoo ta'e liitirii 5 bakka biraatti 1,000 itti gurgurama yeroo jedhamu maal jechuudha? Kana caalaa aangoo qabatama authority cimaa ta'e powerful mootummaan ta'e ka uummata biyya sanaa hunda walitti qabee bulchuu danda'uu fi ajaja barbaadu dabarsee ajaja sana hojiirra oolchisuu danda'u akka hin jirre kana caalaa maaltu ragaa sii kenname? Amma mee waan zayitaa waan salphaadha bar waan namni sadarkaa ministeeraa gadiitti jiru tokko labsee ajaja dabarsee caasaa isaatiin jechuudha sirreessisuu danda'u. Sektarii sana jalatti namni hojjetu jechuudha. Waan ajandaa amma kana ga'u ta'uun irra hin turre garuu hiddi isaa gadi fagoodha beektaa. Hiddi isaa baay'ee gadi fagoodha. Faannoodhaan wal hidhataa. Biltsiginnaa mataa isaatiin sirriitti wal hidhataa. Hundeen isaa guddaan biltsiginnaa keessaa. Kun immoo intarastii uummata naannoo ta'e tokko eeganii waan harkaa qabanu eessa akka jiramu eenyu maal akka qabu ittiin agarsiisuudhaaf waan oolaa jirudha. Kana keessatti uummanni Amaaraa dubartiin Amaaraa tokko yookiin namni Amaaraa ta'e tokko Baahir Daaritti gabaa dhaqee zayitii birrii 400 bitatee gala. Namni Oromoo tokko yookiin namni gara kibbaa kun gatiidhuma sana ammuma sana saayizima dhiyeessii sana 1,000 bitate yeroo almost 50%. 100% sorry. Daballii akkanaatiin yeroo miidhamu biyya tokko keessatti beeki. Biyya biltsiginnaa paartii jedhamu bulchaa jira jedhamu keessatti. Biltsiginnaa tokkicha wallee jira mootummaan biraa biyya sana keessa hin jiru. Garuu biltsiginnaa jedhamu kun akka rakkoon guddaan gidduu isaanii jirus kan agarsiisu guddaan kan uuman se'a. Kanaaf qaala'insi gabaa faaktarii adda addaa irraa waan dhalate natti fakkaata. Faaktarii tokkicha miti tokko adeemsuma biyyattiin wal waraansa biyyattiin keessa jirtutu dhale. Hanqinni qabeenya maallaqaa dhalateera. Dinagdee dhalateera. Maaliif dhalate? Biyyi kun yeroo dheeraadhaaf liqii alaa dhufuu fi gargaarsa biyya alaarraa dhufu irratti hirkatteetti kan jiraachaa turte waan ta'eef amma kun sababa imaammata mootummaan kun imaammata lolaa geggeessuuf jecha waan irraa citeef kun waan salphaa namatti hin fakkaatin kun waan ulfaataa tokko mataansaa jechuudha. Akkasuu ta'ee garuu maaltu jira ammas politikaalii rakkoo gidduudhuma jiraa jiru sana keessatti eenyuun moo'ee bahuu haala hin dandeenyeef fuudha ol qabanii deemaa jiran wayii tokkotu mul'ata jechuudha. Amma yeroo baay'ee walitti cafaqneetuma biltsiginnaa jenna nuti akka keenyatti. Garuu achuma keessatti immoo akkaataatti jarri wal dura dhaabbachaa jirtu akkaataatti jarri dantaa irratti wal nyaachaa jirtu jira. Look dantaa irratti kan wal nyaatamu namni keenya akka hin dogoggorre hin barbaada asirratti. OPDOdhaaf biltsiginnaa Amaaraa gidduu rakkoon jiraachuu danda'a. Rakkoon sun maalni? Rakkoon sun rakkoo intarastii uummata ofiitii dhaabbatanii wal dhabanu osoo hin taane rakkoo aangoo irratti wal dhabamudha waan biraa miti. Isa kana haqa dhoosanii walitti himuu barbaachisa. Namni kanaan shawwadamu baay'ee jiraachuu danda'a. OPDO jibbanii yookiin Adaanech Abeebee kantiibaa ta'uu jibbanii it's not because she is an Oromo. Sanaaf miti rakkoon. Rakkoon aangoo sana anaaf malaadha malee namni iddoo sanarra jiru sun dantaa Oromoo akka hin guutin akka Oromoo birattis fudhatama dhabe bareechanii beeku. Tolchanii beeku. Abiyyi Ahmed fakkeenyaaf Oromoodhaa waan addatti godhe tokko akka inni hin qabne nu caalaa isaantu sirriitti beeka. Garuu bolola aangoof jecha wal qabanii jiraachuu isaanii immoo as keessatti haaluu hin dandeenyu jechuudha. Kun bololli kun kan dhufu saba ofiitiif jedhanii wal dhabu representeeshinii sabaatiin otoo hin taane individual or political party representationidha. Waanuma walii isaanii gidduutti political paartii isaanii gidduutti bololli aangoo yoo ta'e malee maybe jarri saba Amaaraatiif quuqamaniiru ta'uu danda'a. Maaliif jenna kana? Faannoo jaaraa jiran sirriitti kana garaagarummaan guddaan bara. Isaan saba isaaniitiif dhaabbataniiti OPDO qabaa jiru jechuudha. Kana kan agarsiisu maanni otoo saba isaaniitiif otoo hin taane bolola mataa isaaniitiif ta'e maal godhu? Faannoo sanas akkuma amma isheen OPDO'n kun wobootti ilaaltu kanatti ilaaluu turan jechuudha sillaa beektaa. Jarra akkasitti ilaalaa jiran. Faannoo sirriitti ijaaraa jiru. Abbootiin qabeenyaa isaanii gurguddaa warri kunoo zayitii harkatti qabatee harka dhibbatti harkatti naqatee
biyya sana keessatti bakka Alaamuddiin bu'ee deemaa jiru faannoo wajjiniin attachmentii isaan qaban guyyaarraa guyyaatti ragaan gadi ba'aa jira jechuudha. Kun kan agarsiisu mootummaan naannoo Amaaraas haa ta'u inni federaala keessa jiru naannoo Amaaraarraa dhufe jedhamus jara kana wajjiniin hariiroo wal fakkaataa qaba. Gadduu Andaargaachoo gadda gadi ba'ee faannoo irratti maal jedha? Faannoon dhaaba sirnaan ala ijaarame jedhamuu hin qabu. Faannoon galata kana nu oole. Kanaafuu ololli faannoo irratti gaggeeffamu sirrii miti jedhee dubbate. Namni kun gorsituu muummicha ministeeraati. Pirezidantii mootummaa naannoo Amaaraa duraaniiti. Har'a mootummaa federaalaa keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Kana dubbate qaama mootummaa sanaati jechuudha. OPDO keessaa namni gadi bahee woboo irratti ololli oofamu sirrii miti. Woboo hiikkachiisuuf wanti godhamu sirrii miti. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun gaachana uummata Oromooti. Jedhee namni dubbachuudha. Xiqqoo tokko hangana dubbachuu dhiisi. Hammeenyuma woboon dubbadhu cal jechuun barbaada namni jedhu jiraachi keessa. Jiraachuu danda'a garuu nama mul'atee aangoo qabu wayitii miti. Namni tokko jiraachuu danda'a. Kana garaagarummaan OPDOtiif warra Amaaraa isa kanaati. Isa kana jechuudha wanti gabaa kanas qaalessu maal jedhu bolola gidduu isaaniitti dhalateen ikoonomii koontirool gochuudhaaf waan wal qabaa jiranudha. Iddoo kanarratti waan dhaabbatus nutti hin fakkaatu babal'achuuf deema deemtilmaa. Hayyee galatoomee boleessa kiyya mee gara sadhumaa furmaati maal isa jedhutti utuu nufiin dura gaaffii tokkoon si gaafadha. Wanti biraan wanti hin dubbatamne tokko bal'inaa yeroo biraa irratti namoota wajjinis yookiin siijinisa ta'u irratti dubbannu tokko waa'ee korraapshiniiti. Amma sila waan ati kaaste tokkotu jira waa'ee birrii bileenii 5 namaa liqeessuu ittiin zayitii dhaabuudhaan bileeniin tokko iyyuu gahaa ture sati jetteef kaaseen. Korraapshiniin har'a kan mataa nama nyaatee uummata Oromoo mataa miila xaxee jiru mana murtiitii kaasee amma poolisiitti mana barnootaatii kaasee amma gubbaatti kan jiru tokko korraapshiniidha. Mana baankiitii har'a mana ijaarrattee mana kee yookiin gammachiifachuu innaa barbaadde hojjetaa mana baankii maneejeriin tokko birrii miliyoona tokko si gaafataa jiran isin gammatii mataa sii kennuudhaaf. Wal dabarsee immoo sii kennaa inni immoo intarestiin isaa uummataa si naannessaa hojjetaan illee hojii argachuudhaaf hojiin namni tokko giraajuweetii godhee hojii argachuudhaaf birrii 60,000 100,000 kan inni gaafatamu dhoksaatti hojii argachuudhaaf. Kan Oromoo mataa ta'e isa kana bal'inaa itti dhufna. Mee dhuma irratti utuu isa dhumaa sanatti hin darbin. Karaa tokko yeroo yaadu akka kanatti uummata Oromoo karaa nageenyaatiin nagaa dhoowwatanii. Karaa tokko immoo ikoonoomikaalii Oromoo kana ajjeesanii akka Oromoon naannoo tokkoof hin dirmanne. Amma naannoo tokko yoo dhiisi har'a. Obboleessi obboleessaaf dirmachuu sadarkaa hin geenyetti. Obboleettiif haadha isaatiif daabboo bituu sadarkaa hin geenye irratti yeroo inni jiru kana itti jira uummati Oromoo jechaadha. Yoo yaadata ta'ee mootummaan bilisiginnaa badhaadhina finnaa namni tokko badhaadhee jennaan biyya sana keessatti waa biraa yaaduu hin danda'u, waa'ee poolitikaa yaaduu hin danda'u, guddina yaadaa jedhameetu haasa'ama ture. Amma yeroo ta'e ilaaltu garuu namoota yeroo naasa'u imaammata mootummaa sanaayyuu fakkaata. Kana silaatu hiikuu danda'u kan inni hiikuu diduufi uummata gabrummaa keessatti qabee akka Oromoon akka uummati waliin hin yaadne gochuudhaaf gabrummaa keessatti tooftaan ittiin qabee jiraachisuu yaaduudhaaf kan jedhanii yaadan jiru. Mee isarratti komentii godha. Iyyummaan uummanni maaliif yoo maarasa jedhu irratti I don't know intentionii mootummaa sanaa uummata iyyoomsanii harkatti galfachuu jechuullee na dhiba. Maaliif jennaan uummanni iyyoomu tokko jijjiirama barbaada naturally. Uummanni yoo iyyoome waan nyaatu yoo dhabe gaafa cal jedhaa deeme akkuma Dr. Mararaan jedhu uummanni waan nyaatu dhabe mootummaa isaa qabee nyaataan jedhamu sun Itoophiyaa keessatti illee waan hojjetaa jiru natti hin fakkaatu. Biyyoota baay'ee keessatti waan proof ta'edha dhugaadha. Mootummaa kana isatu akka gabaan akka nutti qaala'u godhaaraa humni keenya ilmaan keenya nyaachisuu barsiifachuu akka dadhabnu kan nu godhaaru imaammata mootummaa kanaati yookiin bu'ii yookiin sirreessi jedhamee dhiibbaan uummata irraatti dhufuun waan hin oolle jechuudha naachuraali biyyoota baay'ee keessatti. Kan Itoophiyaa kunis oolee bulee waan sana ta'uu oole yaadu qaama uummata addunyaati waan ta'eef yoo amma cal jedhan amma akka gateettiin uummata biyya sanaadhaa jabaa ta'e baay'ee na ajaa'ibaa jira ammaani gabrummaa yookiin cunqursaa mana kana gahu baachuudhaaf jechuu kooti. Irra darbee ture yeroon itti fincilanuyyuu
erga gahee tureera jechuudha. So ammallee biyya sana keessatti mallattoo tokko argaa jirtu uummata fincilee mootummaa nanaa yookiin imaammata kee kana sirreessi waan nutti qaalessite kana onni godhii yookaan immoo aangoorraa nuu bu'ii kan jedhu sochiin akkasii tokko eegamaadha yeroo kanatti biyya sana keessatti. Kuni ammatti hin taane bor ta'uu danda'a ta'uu dhiisuus danda'a garuu waan ati jettu sanarratti ilaalcha mataa kootiitiin badhaadhina finneetii uummanni akka waan poolitikaa hin yaadne godha inni jedhu sun dhugaadha natti jetti suni kaayyoon isaanii sana badhaadhinni jedhamu sun garuu dhugumatti badhaadhinni dhufuu danda'a isa jedhurraa waan qorannoo gahaa godhan natti hin fakkaatu maaliif jennaan developmental government jechuun actually isuma duraan deemaa ture sana waggaa 27 Mallas Zeenaawii hundeessee erga du'ee boodas jarrikaa nama tokkotti fufuu yaalan sana isuma sana barammas imaamanni isaanii baay'ee walirraa fagoo miti. Isuma sanayyii afaan isaa amma immoo Ihaadeegsa jedhamu sana jijjiirree badhaadhina yoo jennee developmentaaluma guddachuu jechuudha miti. Amma yoo guddate kuni moodeelli kun chaayinaarraa dhufe beekamaadha. Warra chaayinaatu moodeela kanaan deema. Uummata isaanii awutokiraatikiidha mootummaan suni awutoriteeriyaaniidha. Garuu uummanni waan guddina yeroorraa yerootti agarsiisaa jiruu fi numaayyuu global level sadarkaa dorgomaa ta'etti sadarkaa Ameerikaadhaan biyya guddaa addunyaa kana naannessaa jiru raayivaalirii keessa galamee jiru keessatti biyya sana guddisaa jirudha waan ta'eef hidhaa fi ajjechaa mootummaan aangoorra jiru chaayinaa kooministii suni raawwatu namni baay'ee gatii kennee fi dubbatu biyya keessatti hin sodaatamas hin ajjeefamas hin jiru ajandaa ta'e hin dubbatamu because uummanni guddataa jira amma ta'e jireenyi isaa jijjiiramaara waan ta'eef akka national levelittis individual levelittis jechuudha. So achirraa dhufe moodeeliin kun achirraa waraabamee dhufe garuu moodeelii sana akkuma jirutti fidanii Itoophiyaa keessatti install gochuudhaaf implement gochuudhaaf qoosaa miti maaliif jennaan humnoota kana didanu hedduu jajjabootu jiran humnoota siyaasaa waan ta'aniif akka mootummaa chaayinaa sanaa ukkaamsanii cafaqanii bulchuun salphaa miti jechuudha. Garuu amma warri amma jiru kun gar tokkoon qawweedhaan mataa keessa rukunnee akka lamuu ol jedhanii nun laalle goona mormitoonni jedhee geggeessaa jira. Gara kaaniin harka tokkoon ammoo maqaa badhaadhina jedhu kanaan nagaduu barbaadaa jira. Odoo badhaadhina jedhu garuu waraana geggeessa waan ta'eef inni waraana geggeessu sun immoo waan hundee badhaadhinaa ta'e hunda jala daaraa godhaa jira waan ta'eef akka itti badhaadhinni dhufu hin jiru jechuudha. Kanatu wal qabee wal jalaa dhahee jira waan ta'eef iyyoomsee uummata harkatti galfata jechuun anna rakkisaa. Because uummanni yoo hiyyoomee inni didee fincila malee sodaatamaayyu bakka na garagalchaa inni mootummaa koo deeggaru yoo gaafa waan nyaatu dhabee natti garagala jedhanii sodaatu tilmaamaa. Ayyee gaarii tole mee gara furmaataatti dabarra furmaati maali isa jedhu amma keessaa yoo Oromoodhaa fi rakkoon dinagdee rakkina fide kunii biyyattii sana keessatti mootummaa kanarratti jeequmsa haa kaasu jennu yookiin immoo nageenyi amma jiru waraana bilisummaa Oromoo jiru rakkoon jiru amma keessaa bal'ataa guddataa deemee sadarkaa waraana guddaatti ce'aa yeroo jiru agarta. Mootummaan kun iyyuu karaa tokko immoo TPLF karaa sanaanii waraana ammayyuu banaa jiranii wal lolaa jiranii warra naannoo Amaaraa dheengaddama fakkeenyaaf warra faannoo wajjin yeroo mootummaa suni warra rukutaa turanii dhagahamaatti ture. Karaa tokko Oromoon faannoon humna guddaa ijaarrataa jira. Meeshaa waraanaa isaan harka galee jira. Inni dur Tigraay harka galee jedhamee faannoo harka amma kan inni galee jiru. Warra naannoo Amaaraa keessa milishaa isaanii harka. Isaan kuni implikeeshinii isaa maali deemee Oromoo irratti dhiibbaa qaba. Waraana qaba. Ajjeechaan amma dhufaa jiru. Warra guduruu keessatti agartee isaan kan ijoollee Oromoo fixaa jiru bal'inaan. Kuni gaafa isaan meeshaa jabeeffatanii gara fuulduraatti deeman immoo amma gurbaan baardaraas dheengaddama Finfinnee keessatti gadi baasanii waa isaan jechaa turan nageessa jechaadha. Oromoo irratti qe'ee Oromoo balbala Oromoo mana Oromoo gola Oromoo irratti lola kaasuudha kan isaan barbaadaa jiran. Iyyummi karaa tokko uummata keenya fixaa jira. Isa kana Oromoon maal gochuu qaba? Akkamittiin kana jalaa bahuun danda'ama? Furmaati keenya maali? Duraan dursee waan Oromoodhaaf akka gorsaatti dubbachuu barbaadu tokko developmentiin poolitikaa gidduu kana yeroodhaa yerootti warra aangoorra jirtu kana gidduutti dhalataa jiru kuni akka nun dogoggorsine yaaddoon qaba. Kun maal inni amma warri Amaaraa guutummaa guutuutti jibba sabummaatti seenaa jiran.
isa nuti beeknu dhugaa nuti beeknu sana nutti himaa jiran jirri jechuudha. Waa dhoksaan jiran beektaa jirri. Eenyutu waa dhoksee aangoo dantaa mataa ofiitiif jecha Oromoos ganee jara luka dhiqee jiraachuu barbaadaa ture OPDOdha. Oduma seen akkas taatu garuu jaallattee jibbitee Oromoo keessaa baate waan ta'eef arrabsoo isaan jaraan qabanii Oromoo arrabsaa jiran kana laaluu nama keenya dogoggorsuu danda'a. Maaliif OPDO'n waan Oromoo taateef abaaramaartii paartii keenya dhaaba keenya kan jedhutti deemna taanaan kasaaraa kana caalaatu nu eeggachuu deema. Kasaaraa kana caalaatu nu eeggachuu deema. OPDO'n nuuf jecha miti kan arrabfamaa jirtu. Kana beekuu qaba namni keenya. Maal Oromoodhaaf hojjetanii arrabfamu yaa jiran? Mee gaaffii Oromoo kamiin deebisaniitii gama sana jibbaman. Waanuma ofii isaaniitti gufuutti ta'an aangoo marmaranii warri Amaaraa fudhachuu yennaan OPDO'n dantaa ofiitti jettee wal qabdee keessatti jechuudha. Kana yeroo gootu akka waan Oromoon abbaa baraa ta'etti tareenyaa baala gisee jedhanii Oromoo arrabsuutti gad deebi'an jechuudha as deebi'an. Kanaaf amma kuni Oromoodhaaf OPDO deebisee walitti fayyisuu hin qabu. OPDO'n Oromootti fayyuun baay'ee piroosesii dheeraa barbaada yoo kan ta'u ta'e nu I don't know hin beeku. 2018 irraa barachuu danda'u qabna. 2018 irraa hin barannu taanaan annatti mul'atu bilisummaan keenya baay'ee fagoodha. Kanaaf wanti amma ta'aa jiru achi keessatti akka nuti OPDO'dhaaf simpaazii qabaannu nu gochuu hin qabu. OPDO'n dantaa ofiitiif jecha jiraan wal qabde malee Oromoodhaaf falmitee miti. Oromoodhaaf falmee maal falman tokko lama sadii jedhee nama tarreesse fiduu yoo jiraate waliin falmina jechuudha. Hanga ammaa mee Finfinnee irratti abbaa biyyummaa Finfinnee irratti maal kan isaan godhan? Waawii Oromoodhaa gochuu dura warra Oromoodhaa waa gochuuf qabsoo godhaa jiruu fi tureef kabajaan isaan qabanu maal inni? Achirraa eegala beektaa Oromoodhaaf waa godhuu dura warra Oromoof waa gochuuf jecha dhiiga isaanii cobsaa turan lubbuu isaanii dhabaa turan sanaaf kabajaa hammam qabu jedhu kun jibba immoo jaalala qabuuf jira kanaaf. Oromoodhaaf falmuuf Oromoodhaa waan hafe fiduudhaaf waan ammammaa falmame sanaaf kabajaa kennuu qabda dura. Warra waan ammammaa falmii kana geggeessaa ture kana hundaaf kabajaa qabaachuu qabda. Gansiiftee kaayyoo isaarraa maqsitee kaatee fiddee fuuldura qabattee nagaddaan otoo hin taane kaayyoo isaarratti bakkuma inni jirutti kabajuuf waliin hojjechuuf obbolummaan dhugaa Oromummaa sun yoo jiraate waliigaltee akkasii wajjin qabaachuu danda'uu qabda jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal tanqannaan lolaa jira? Isa jedhu sana qorannoo geggeessuu fi maal hanqifne kan jedhu of keessa barbaaduu gaafata ture. Malee shiftaa, shanee, diinaa, juuntaa, maarree maqaa adda addaatiin itti duulanii hin dadhaban malee fixuuf turan yeroo meeqa kaampeenii meeqa irratti geggeessaniiru hin taaneef arras kanumatti jiru. Isaan amma humna isaaniitti ajjeesaniiru waan Oromoodhaaf qabsaa'u hunda jechuudha. Ta'uu dide malee. Akka galaanaaf qurxummiidhaanis fakkeeffamee dubbatameera jibbi guddaan amma kana ga'u jechuudha. Kanaafuu wanti OPDO'n warra Amaaraa wajjiniin wal dhabduuf guddaan bolola aangoo mataa ofiitiif malee faayidaa Oromoo bakka bu'anii falmuuf miti. Faayidaa Oromoo bakka buunee falmuudhaaf Amaaraan jibbamaarra kan jedhan yoo ta'e duraan dursee warra faayidaa Oromootiif jecha bara isaan biiroo ifatanii warra TPLFif ergamaa ba'an sana dhagaa keessa dhagaa boraafatanii corroqa dhugaa Oromootiif qabsoo godhaa turan jireenya isaanii wareeganii saba kanaaf jiraachaa turan isaaniif dura kabajaa agarsiisan. Hidhaarraa gadhiisanii dhiifama jilbatti kufanii hagaafatan. Waraana bilisummaa Oromootiif waamicha obbolummaa kan ulaagaa isaanii madaalu. Abbaa biyyaa ta'u kana booda biyya kana keessatti qoonni bulchiinsaas ta'e karaa hundumaanuu warra qabsaa'otaatiif iddoo gadhiisuuf qophiidha. Nuuf garuu waan balleessineef dhiifamni nuuf godhame waan kana booda ta'u keessatti waan Oromoon nu godhe taana jechuuf of qopheessaa jirru kun. Gaafa hudha qabamanii lubbuun onni irra ga'e kan dubbatamu garuu kana fedhii isaanii irraa dhufe jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu
achirraa dhufa. Kanaaf wanni jarri wal dhabaa jiranuuf guddaan faayidaa mataa isaaniiti malee dantaa sabaatiif miti. Dantaa sabaatiif yoo ta'e warra dantaa sabaatiif qabsaa'u dura waan isa balleessaa jiran kana sirreessanii hamma aangoon harka keenya jira yoo jedhan iddoo gadhiisuufidha. Lafa bal'isanii gadhiisuufidha. Guutummaatti achi burqaa ka'aa jedhanii gaafachuun danda'ama. Garuu mee hidhaadhumaayyuu hiikanu dura hidhaadhumaamee dura hiikanu jara keenya kana. Hidhaarraa hiikanii waajjirri babbanamee sochiitti seenu dhaabni adda bilisummaa Oromoodha. Kaafaa'uunis warri hidhaarraa ba'es afaan qabamanii taa'utu hin taane akka dubbatan mirga kennamuuf. Oromoon mirgi dubbatee yaada isaa ibsachuudha. Namoonni siyaasaa Oromoodha. Haa eegamuuf asirraa jalqaba gara kaanitti deemuu dandeenya jechuudha. Kanayyuu minimum isuma kanallee guutuu fi hin dandeenye Oromoodhaaf warra qabsoo Oromoo dhugaarra warra jiruuf kana guutuu hin dandeenye. Because qabsoo Oromoo dhugaa miti jedhanii amanu waan ta'eef. Qabsoo Oromoo dhugaa yeroo jennu definishinii kanatti nama nanu jirri. Qabsoon Oromoon dhugaa keenya diinaaf ergamuudha. Diina jijjiiranii isa kaleessa afaan biraa dubbatu dhiisanii amma immoo isa mataatti dhufee yookiin isa nuyi fiddoo kennee qabsaa'ota Oromoo dhugaa moggaatti dhiibu wajjin deemuudha jedhanii yaadu jechuudha. Odoo akkas jedhamu garuu haqni deebisee jira nyaataa jira jechuudha. Kaleessa akkasitti walitti heerumanii kana booda warra raadikaalisti ta'e ofirraa fageessina nuti giddugalatti dhufnee waliin aangoo kana qooddannee bara baraan biyyattii kana bulchina jedhanii deeman. Odoo jedhan warri Amaaraa garuu raadikaalistoota isaaniitii wajjin tokko ta'an. OPDO'n garuu dugdaaf garaa taate qabsaa'ota Oromoo dhugaa wajjin jechuudha. Kana wanti dhugaan biyya sana diigaa jiru guddaan isa kana jechuudha. Okay. So mee jennu dhumarratti warri dhumayyuu jireera. Mee OPDO'n fakkeenyaaf kaatee warri warra gumaayuu taa'eera Oromoo fi OPDO'n har'a Oromoon araarfadhaa gara Oromootti hin deebi'aa biyya Oromoo keessatti nagaa fidaa otuu jettee kaate ajennu senaariyoo sanatu lafa keenye wanti isaan gochuu danda'an wanti isaan dur jijjiiruu danda'an sila amma tokko lama jennee sadii jennee lafa kaa'uu dandeenya. Jira yoo godhanii fi otoo godhanii jaallannee jibbinee aangoo wayii harkaa qaban. Aangoo harkaa qaban sanaan of kenniinsa guddaa sana qabaachuun danda'anu malee otoo qabaatanii wanti isaan gochuu danda'an tokkoffaa waanuma namatti himaa jiru kana jechuudha. Qabsoo Oromootiif kabajaa guddaa kennuu fi qabsaa'otaaf kabajaa kennu waan hangammaa dhiibbaa ammammaa godhaa turan hundaaf uummanni Oromoodhaa nutti murteessu waan fedhe balleessineerra. Balleessineerra kaleessa sabatti araaramne jennee kaanee deebinee ammas jallanne badii keenyaaf uummanni waan fedhe nu adabu garuu ofirratti murteessineerra. Kana booddee qabsaa'onni kun qabsaa'ota keenya nutis karaa isaan nu agarsiisan irra deemna. Uummanni Oromoo immoo yoo balleessiteetta nuun jedhe waan fedhe nutti murteessuu danda'a garuu nuti kana booda aangoo meeshaa godhannee qabsoo Oromootiif qabsaa'ota Oromootti gufuun taanu jijjiiramni jedhu sammuu isaanii keessatti yoo dhufa ta'eef jijjiirama kanarra dhaabbatee wanti baay'een dhufuu hin danda'a ta'a. Garuu natti hin fakkaatu. Hanga humnaan cabanii achirraa ka'anutti ilaalcha kana waan fidanu natti hin fakkaatu. Ammatti of amansiisanii jiru ammallee. Deemuu dandeenya ammas akkanuma goonee warra bosonaas achumatti dhiibnee ta'uu xiqqaatee hojjeefnee fixuu dadhabnellee ofumarraa qabichi qabnee bosonatti qabneetuma magaala keessaa shubbisaa deemuu dandeenya. Kan jedhutti deemaa jira. Garuu karaa hundaan ibiddi itti marfamee itti marsee dhufaa jira jechuudha. Biyya keessa nagaan waan hin jirreef siyaasaan tasgabbaa'aa hin jiru. Siyaasaan tasgabbaa'u taanaan dinagdeen hin jiru. Dinagdeen hin guddatu. Dinagdeen bakka adda addaatti manii taargeetii qabsoo ta'uu danda'a. Maaliif humnoota qabsoorra jirantu jiru waan ta'eef waan mootummaatti hirkata qabu tokko rukutuun immoo qabsaa'otaaf istiraateejii qabsoo isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Waan qabeenyummaan isaa kan mootummaatti jedhamu tokko haleeluu danda'u ta'a. Kun naanna'ee dinagdee biyya sanaa kolaasaa cabsaa daaressaa deema jechuudha. Yeroo akkas ta'aa deemu humni biyya sana bulchuu jarri kun qabu harkatti cophee dhumeeti caba jechuudha booddee. Kanatti deema.
Oduu achiin ga'inoo qalbii qabaataniif garuu waan ammasiin jedhu kana yaada sammuu kana keessatti fiduu danda'uu qaban. Imaammata isaanii keessatti grand policy change fiduu danda'uu qaban. Kan wareegama guddaa isaan gaafachiisu. Kana gochuu danda'u natti hin fakkaatu. Odoo ta'e garuu carraa qaban isin jechuudha. Because aangoo qaban. Aangoo qabu waan ta'eef aangoo sanaan waan fedhan gochuu danda'u. Galgala kana ka'anii jijjiirama guddaa fiduu ni danda'u. But hin fedhan. Ammallee qalbiin isaanii hin amanne akka karaan kun fagoo isaan deemsisaa hin jirre ammallee waan konvinsiid ta'an natti hin fakkaatu. Baay'ee gaarii obboleessi kiyya. Egaa achumaanii yeroo baay'ee fudhannee wanti tokkitti daqiiqaa lamaa fi waa'ee humna qabaachuu isa jedhu Oromoon yeroo baay'ee naasa'a. Furmaati Oromoon qabu amma humna qabaachuudha. Saba humna qabutu jiraata. Humna kana immoo keessaa yemmuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti qabaniiti kan isaan ilaalanii. Humna kana jabeeffachuu, ijaarrachuun baay'ee murteessaadha. Sabi humna hin qabnee fi yookiin biyyi humna hin qabne tokko jiraachuun fakkeenya waa'ee Yuukireen wajjin walitti qabanii kaasichaadha. Inni humna qabu abbaa barbaade yeroo barbaade cabsee jiraachisuu danda'a. Oromoo sennaa fudhannee Tigireen akkasitti kan isaan rakkina duratti fidanii warri naannoo Amaaraas akkasitti kan isaan ammoo Oromoo rukutaa jiranii. Waa'ee humna qabaachuu kana irratti akkamitti ilaalta? Humni yoomuu murteessaadha. Waa takka gaafii hin qabu kun. Saba humna qabu kabajama wanti jedhamu waa takka waan achi qaban as qaban waan qabu miti. Maaliif addunyaa irrattis biyya hunda irratti kan argaa jirru dimokiraasii jedhama malee dimokiraasii keessatti qawween barbaachisa. Akkisaa qawweeniif dimokiraasiin lamaan walii wal bira jiraate malee biyyi tasgabbaa'uus hin danda'u guddachuus hin danda'u. Qawwee qofaanis biyyi guddachuu danda'a jechuun rakkisaadha. Qawwee sanaan erga mirga kee argatte booda dimokiraatessuu qabda sirna sana jechuudha. Dimokiraasiin afaaniin lallabamu keessattuu Afrikaa keessatti abadanii hojjetu. Waan mirkaneeffanne ofii keenya irratti waan mirkaneeffannedha kun jechuudha. Karaa nagaan qabsoo jedhaa jiru oofaa baane. Qabsoo sanaan 2018 irratti jijjiiramni dhufeera. Hin haalamu. Istiraateejiin yeroo sanatti hin deemamee amma sana deemame suni istiraateejii bareedaa fi dinqisiisaa ta'uu danda'a. Garuu humna argatte sana tursuu dandeessaa, sustainable gochuu dandeessaa, harka kee keessatti jabeessuu dandeessaa. Afaanuma qofaan yoo jette gaafatte garuu akka hin danda'amne waan mataa keenya irra ga'een, kasaaraa mataa keenya irra ga'een proof ta'ee jira jechuudha. Waan biyya biraa maal hojii dhaqna? Utuu keessa steediidha mataa keenyatti jechuudha. Wantumti nurra ga'e kunuyyuu. Amma 2018tti qabsoo Oromootu TPLF akka aangoo olaanaa sana gadhiisu godhe. Actually PRDF buqqaane hundeedhaan. Amma blunderiin guddaan aangoo sana yookiin sirna sana hundeedhaan amma buqqisuutti deemamuutu irra ture. Sababa OPDO'n obbolaa keenyaa meejaras ofitti onni goonaa engage goonaa jedhu sanaan dogoggora ta'e. Egaa amma maanni qawwee waa takka kana keessa hin turre jechuudha. Qawweedhaan utuu ta'e jarris iddoo sanarraa jallachuu hin danda'anu ture. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu qaba gaafa jedhan poolisiin mootummaa keessa jiru sun yookiin humni waraanaa mootummaa raayyaan ittisa biyyaa jedhamu sun isuma kan keenya ta'a hawwii jedhutu ture malee humna ofii keenyaa qopheeffannee akka nu barbaannutti deemtu iddoo kana gadhiiftu immoo gadhiiftanuu kan jedhu dhiibbaan irratti godhame yoo sana didan tarkaanfii qawweetu itti fufaa kan jedhutu jiraate hin ganamu ture jechuudha. Injifannoon sun nyaatamu ture nuuf kan ba'u deebi'ee jechuudha. Gartee? Kanaafuu qabsoo hidhannoo jabeeffachuun furmaata waliigalaati. Isa jedhu kana addunyaarraa fakkeenya biraa barbaannee dubbannatu hin taane wanti mataa keenya irra waggaa sadii dura ga'e mataansaa fakkeenya guddaadha jechuudha. Barumsa guddaadha. Uummanni biraayyuu nu ilaalee nurraa barachuu danda'an jedhaan jechuudha. Kanaaf qawwees nu barbaachisa. Dimokiraasii fuulduraaf immoo ijaarrachuunis nu barbaachisa. Lamaanuu wal cinaa jiraachuu qaba. Qawwee balaaleffatanii dimokiraasii fiduun tasan danda'amu.
Oromoo namni jaallatu humna Oromoodhaaf qabsaa'aa jiru qawwee hidhatee wareegama kafalaa jiru kabajaaf jaalala qabaachuu barbaachisa. Kaayyoo biraan qaban. Waraanni kun kaayyoo Oromoorraa ala ta'e qaama Oromoorraa biraa masaanuu Oromoof ta'e wayii tokkoof waan godhaa jiran tokko hin qabanu dantaa Oromootiif 100% kan godhaa jiran jechuudha. Kanaaf qaama Oromoof qabsaa'aa jiruuf beekamtii kennuu jaalala barbaachisuuf sappoort deeggarsa tindhisa barbaachisu gochuun injifannoo waaraatti nu geessa jechuudha. Injifannoo kabeebsaa artifishaalaa akkanaa kana nurkaa butamee fuudhamu tun taane isa eenyu nurkaa baasuu hin dandeenye waaraa sanatti kan nu geessu kana. Kanaafuu namni keenya asirratti attenshinii guddaa kennuu qaban jedha. Galatoomi obboleessa keenya yeroo kee fudhattee yeroo dheeraa fudhannee dhugaasuudhaa fi dubbii gurguddoo haasofne egaa dhaggeeffattoota keenya obboleessa keenya jimmarii gurguddaa gaggeessine tokkoffaa waa'ee mareen biyyoolessaa maal akka fakkaatuu fi karaa dogoggoraarra kan deemaa jirudha kan waliin mari'anne obboleessi keenyas akkaataa wanti sun maal akka inni fakkaachuu qabuu fi maalitti akka inni jiru kan inni nutti agarsiise. Waa'een hiyyummaa dinagdees immoo uummata keenya irratti dhiibbaa inni fidaa jiru siyaasa Oromoo irratti dhiibbaa inni fidus ilaallee irra jechaadha. Ituma irratti immoo furmaati keenya akkamitti gara fuulduraatti deemsu jedhu waliin ilaalle jechaadha. Obbo Daayyaa yeroo kee fudhatteef hedduun si galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ani Salamoon Namarraatii qophii keenya asumaan raawwanna nagaa Waaqayyoon turaan isin jedhama. Ayyee galatooma isinis.